Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka phone akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raappee bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu itti argattanidha kan isinitti agarsiisu. Aappiin har'a isinitti agarsiisu kan shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu kun haaraadha. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappiin kun username fi password mataa isaa qaba. Username fi password kanallee isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan guutumaan guutuutti viidiyoo gabaabduu kana keessatti aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Soofuma Raappee irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegaladha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii kana bakka irraa argattan isinitti agarsiisu bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gootanii ergasii immoo description jala seentan jechuudha. Description jechuun isa kanaadha. Ergasii immoo barreeffama more jettu kana kilik gootanii ergasii aappicha astu qumbuufadhaa kan jedhu jalatti liinkiitu argama jechuudha. Liinkii kana irratti cuqaastu yookaan immoo koomantii irra seentu jechuudha. Koomantii irratti bakka jalqabaatti piin isiniif godha. Aappicha astu qumbuufadhaa kan jedhu jira jechuudha. Egaa liinkii kana irratti cuqaastu aappii kana salphumatti argachuudhaaf ergasii gara fuula kanaatti isin geessa. Egaa aappicha kana argachuudhaaf akkana keessa gad deemtu jechuudha. Akkana keessa gad dhuftu. Ergasii barreeffama download jettu kana kilik gootan jechuudha. Barreeffama download jettu kana irratti cuqaastu. Ergasii ammas keessa gad dhuftu. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo barreeffama install jettu kan gidduu keessatti argamtu kana irratti yeroo cuqaastan download isiniif godha jechuudha. Salphumatti aappii kana kan buufattan asumarraa download gootan jechuudha. Install kan jettu kana irratti kilik gootan download gochuu isiniif eegala jechuudha. Ergasii immoo download gootan jechuudha gara bilbila keessanitti. Akkuma asirratti argattan download godhee geessee jira. Open gochuudhaan keessa seentanii ergasii immoo aan fakkeenyaaf bilbila kan koo irraa waan qabuuf update godhinaan jedhaa. Isiniin garuu install godhaa isiniin jedha. Install gootanii open gochuudhaan keessa seentanii an already bilbila kan koo irraa waan qabuuf update godhinaan jedhe. Ergasii open gochuudhaan keessa seentanii egaa aappichi keessa yeroo seentan kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii update kan jettu kana kilik gochuudhaan update gootan jechuudha. Warroonni update hin godhin jechuudha aappicha kana warroonni haaraa buufattan update waan gootaniif rakkoo tokko hin qabu. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Asirratti auto select server kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii isa jalqabaa auto select server kan jedhu kanarra dhiiftan jechuudha. Isa gidduu irratti argamu kana dhaggeeffattoota kan koo kilik gootanii asirratti aappiin kun moobaayilii abbaa riyaala 39 irratti hojjeta. Jawwii irratti isiniif hojjeta. Akkanumallee moobaayilii abbaa riyaala 62 argama jechuudha. Kanneen keessaa ni filattanii zeyn irratti illee isiniif hojjeta jechuudha. Aappiin kun moobaayilii jawwii fi zeyn irratti akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta jechuudha. Kanaafiyyuu an zeyn irratti isinitti agarsiisa. Isin kan hafe bifuma nama isinitti agarsiisu kanaan itti fayyadamtanii zeyn free unlimited kan jedhu kana irratti nan filadha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun username fi password mataa isaa qaba. Cinaa screenii kana irratti isiniif barreessee jira. Achirraa argachuu ni dandeessanii. Username kan jedhu kana irratti 8 al 5 barreessitanii 1 2 3 4 5 8 al 5 barreessitan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkanumallee password bakka jedhu kana irratti 8 al 5 barreessitanii 1 2 3 4 5 jettanii 8 al 5 barreessitan jechuudha. Username fi password isaa ergasii immoo connect kan jedhu kana kilik gootanii itti aansuudhaan okay jettanii egaa akkuma asirratti argattan waiting for server isiniin jedha. Yoo akkanatti isinirraa ture jechuudha disconnect gootanii irra deebitanii connect gootan jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Egaa akkuma asirratti argattan connected naan jedhee jira. Egaa bifa kanaan connect isiniif ta'a jechuudha. Egaa steppiin amma isinitti agarsiise kanaan aappii kanatti fayyadamuudhaan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu argachuu ni dandeessanii. Warroonni moobaayiliitti fayyadamtan jawwii fi zeeyinitti fayyadamtan jechuudha. Salphumatti aappii kanatti fayyadamuudhaan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu akkaataa ittiin argattan isinitti agarsiisee jira. Akka irraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Kana gochuudhaan immoo yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deemna. Horaa bulaa.